Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra barana kan bara heddu obbolewwan keenya kan muslimaa biyya duniyaa irra jirtanu akkam jirtu nagaa keessanii baga ayyaana Eidul Adha bara 1442tiin nagaadhaan isin ga'e jenna. Bara dhufuus rabbiin itti nu haa ga'u. Nama bara baraan jiraate immoo hoggaa hoggaadhaan wal eebbisu rabbi nu haa taasisu. Akkuma beekamu waan danuu dhabnee jirra alhamdulillah dabarsine ammas alhamdulillah dabarsina obboleewwan keenya biyya Saudi Arabiyaa fi biyya adda addaatti rakkoon adda addaa ragaa jiru rabbi dararaarraa jaraa oolchuu rabbi dararaa keessa jaraa baasu jennee du'aayiidhaan hin dagannu isin jedha baga ittiin isin ga'ee akkuma geenyettu ogaagoo waa guddaadha nama meeqa obbiraa dhabnee jirra haadha keenya abbaa keenya namoota hedduu jaallannu obbiraa dhabnee jirra. Alhamdulillah baga rabbiin nu jiraachisee wal nu agarsiise nama bara baraan jiraate wal eebbisu rabbi nu haa taasisu. Akkasumas hundumti keessaniyyuu baga hoggaa geessan isiniin jedha. Akkasumas hiriyoonni koo ergaa qabu ergaa geessanii isaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri amantaa muslimaa hordoftan hundi keessan kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan bakka hundatti argamtanu biyya alaas biyya keessaas jechuudha. Egaa baga ayyaana Eidul Adhaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Egaa waggaagawwan waan laaftuu mitiiti waa hedduu akkuma buleessi kan keenya mubeen jedhe waa hedduu argineerra waa hedduu hiriyoottan kan keenya hedduun nu biraa dhabamaniiti jiru. Akkasumas rakkooleen adda addaa ilmaan Oromootiif musliimoota adda addaa irratti dhaqqabaati ture. Ammas dhaqqabuu irra jira yeroo nuti mana keessatti kabajannu kaan immoo haala nama suukkanneessaa ta'een kan miidhamaa jiran hedduutu jiru fakkeenyaaf biyya Saudi Arabiyaa warra jiran fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha daraa isaan irra dhaqqabaa jiru. Egaa wanti hundinuu ni darbaa rabbiin waan jabaate hunda isaanuuf laaffisu baga waggaa geessan jechuun barbaada. Abdusalaam Taha Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota Mubee Show. Baga Eidul Adha bara 1442 isin ga'e isiniin jenna. Warri waggaa hin gahin warri waggaa kanaan wajjiniin turanii mana hidhaa keessatti dararaadhaan miidhamanii kaan nu biraa dhabamanii jiranu. Jarris akkuma keenya waggaa bahu hawwu ture nuti immoo carraa qabaanneedhaaf waggaa geenye nama bara baraan waggaa ga'e wal eebbisu nu haa godhu baga waggaa geessan Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni Mubee Show jalatti argamtan marti keessanuu baga rabbii waggaadhaan isin ga'e inni baranaan isin ga'e isa dhufutti sinanaanneessu isiniin jedha baga geessanii baga waliin geenye. Ayyee obboleewwan keenya egaa rabbiin isa dhufummoo jara akka biyya keessatti hidhamanii jiranus warra biyya adda addaa keessatti dararamaa jiranus ilma namaa ta'e kan dhukkufatee jiru sa'aatii kana keessa rabbiin dhukkubasaa isarraa hafuudhu kan rakkatee jiru rabbiin rakkoosaa isaaf hafuudhu jennee du'aayiidhaan wal yaadannaa warra baranaa kan bara hedduu rabbiin haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.